jedhaniin seexaanni barsiisaa Yesuus ture bar. Jinni Nabi Muhammad hin barsiifne seexaanni Nabi Muhammad akka barsiisee hin beeku bar. Deema Maatiyos Luqaas keessa dhaqaa laala. Luqaasuma Maatiyosuma afur kana gartee tokkoffaarraa dubbisaa deemaa laala. Hindin hin kijibda jenneen dhugaa ta'uudhaaf seexaanni dhugaa dubbachuudhaaf faarfannaa 90 takka irratti 90 takka irratti gartee harka irratti ergamoonni si baadhatanii jedheen bar hin dhagatti hin buutu jedheen bar si tiisanii kan jedhu caafamee jira jenne bara Musee ture ka ni beeka kakuu Musee lallaba Musee dhagaa ture miti Yesuus bara Museen turre bar akkuma Yesuus kootii godhee waan bara raajii san itti himu ergaa itti dhuftu itti himu seexaanis hin dhagaa mitiin ture itti himu ture seexaanni bar Aadamii waliin ture bar abbo Heewaan hojii ture Yesuus Kiristoos Aadamii fi Heewaan argee beeka ergeen beeku seexaanni hin beeka maal beeka ture jettan Abrahaamiin duraan ture Abrahaam dura ture hayyee Abrahaamiin dura ture Aadam waliin ture Waaqayyoon agabara Aadam bara Yesuus Kiristoos kan Musee duraan turin ani seera raajota diiguuf hin dhufne Maatiyos 5:17 ani diiguudhaaf hin dhufne jedha Yesuus bara kakuu moofaa ture bara Isaayyaas dhufe Isaayyaas mucaa tokko dhalataa jedha yeemee mucaan dhalatee illee dhiisa eessatti Yesuus gartee raajota wajjiin ture jedhan eessatti ture maal waan jedhan beektu Nabi Muhammad gaaraa maal godha achitti itti dhufee ergamaan Waaqayyo godha gaara isa qofaa dhaqe Museen xuuri Siinaa gaara Siinaa tulluu achira tulluu dhaqe achi Waaqayyoon dubbisu ture mee fida kallattiidhaan Waaqayyo nama dubbise Yesuus kallattiidhaan Waaqayyo dubbisee beeka no itti dubbate bar Museen fida anatti amanaa kan jedhu fidaa jedhanii miti fida Yesuus Kiristoos bakka Waaqayyo itti dubbate kallattiidhaan itti dubbate fida bakka itti dubbise akkasuma Yesuus Kiristoos Muhammad gaaraa maal godha jettan Yesuus Kiristoos gaaraa maal godha Luqaas 6:12 irratti yeroo sanitti gara gaaraatti tolbee halkan guutuu salaatul leelii sagadaa bule mee pheenxee waajii qabdu sagada Wajji kamtu sagadame mee pheentu matam abdoo ija takka dajjal biyya lafaarra deemu kana mee abdoo kamtu halkan guutuu sagada maal sagada halkan guutuu Waaqayyoon waaqessa waaqni kan kee halkan irriba dhabeeti dhaabbatee Waaqayyoon kadhachaa bula ani Waaqayyoo kanaa miti Waaqayyo saniin kadhadha osoo Allahan biraa jiraate Allahan gartee kan biraa jiranaan jedhe Allah kana dhiiseetiin kan jiru kaan ka inni Allahan Allah kan waaqessa Muhammad ergamaa miti jedhan ammas barreeffata Muhammad ergamaa miti jedhan wangeela keessanii Muhammad ergamaa miti jedhan moo Quraana Muhammadur Rasulullah jedha Quraanni kiyya fiddee Quraana irraa Muhammad laysa Rasulullah naan jedha dhiiseetuma deemu ka maal godhan akkuma keessanii waldaa dhaqee haleluuyaa sanuu paastar ajaa'iba kanaan isinii ta'a lallabaa bar amma haasawni kiyyaa lallabummaa mana keessatti suuta jedhin atuma suuta jedhin aan jettee yeroo haasawtu manuma haasawuu normaalu nu balleeyse wangeelli waan so'aaban qabne Quraana keenya yoo qaraane bar Alif Lam Mim yoo jette bar sawaaba akka nama birrii 10 argateeti wangeela sagalichi jalqaba waan hunda dura ture sagalichi Waaqayyo bira ture mee maal bu'aan itti tarkatu mee mindaa itti tarkatu takka naa barreessi aligalle so kanaaf jirana mee gara wangeelaa kotta wangeelumaatu biyya lafaa kana kiristaana hunda ofee gara quraanaa fidu jira osoo oligalle Yesuus wangeela lallabaa tureen hun jedhan wangeelli Yesuus hin jiru wangeelli Maariyamaa hin jiru wangeelli nama biraa Phaawulos wangeela katabate baga katabate silaa bara san jiraanne waliin hin gargaaraa we 13 katabate maaltu sigal eenyu dubbate dubbii wangeela Yesuus waaqa jedhee wangeela irratti konteksti isaa siifin ibsa akka itti ta'e naan jedhan maana Waaqayyo abbaan akka jedhu Isaayyaas 43 lakkoofsa 12 ana duraas Waaqayyoon jiru jedhe ana boodaas Waaqayyoon jiru ana duraas fayyisaan jiru ana booda fayyisaa meeqa jira Yesuus abbaa dura ture ana dura fayyisaan hin jiru ana boodaas hin jiru Yesuus abbaa isaatti dhufee fayyisa Yesuus madaasaa kan rukkutanuu cinaacha kana itti gadi lakkisan sanu of hin fayyifne maal isin fayyisa fayyee madaasaa san tan rukkutan san mee ragaa fidaa bakka itti fayye maal fayya jiran bakkuma takka Yesuus fayyisa jettanii mee Yesuus eessatti fayyisa eessatti fayyisa jiran namni du'arraa of hin oolchin Elooy afaan adda addaatiin Eli lamaa sabaqtani Waaqayyo koo maa kana dhibxu ofuma dhiphinaa kana narra dabarsi jedhe akka faqdha keeti eda maaliin gaafadhe gurbaa paastara mataan dhukkube Yesuus hin duune Yesuus du'e jettaa min jeen waan kan hin duune jedhuun fida jennaan dubbii yoo akka taate wangeelli kijiba kaa qulqulluu miti naan jedhee bar amma finnaaniif ka Ibroota 5:7 finnaan
Gartee Yesuus gaafa gara biyya lafaarra gaafa jirachaa turetti kadhataaf imimmaan iyyen way inni iyyee bar jedhan waaqayyo iyyu auzu bil anuun kas takka inni iyyuu bar ni iyyee jedhan bar sagalee guddoodhaan imimmaan dhangalaasee sodaa rabbiirra du'atan na baraari akkuma gartee wangeela Maatiyos boqonnaa 26 40 takka mola masadii afur akkan irraa gad dubbatutti xoofoo dhiphina jechuun rakkina waan sakaraatul mawtii du'a san laalaa sanarra dabarsi jedhee booye waaq abbaan ati yoo kadhatte waaqayyoon si dhageemu sin dhageemu jedhe hin dhaga Yesuus yoo abbaa kadhate hin dhageef mon dhageef hin dhaga maal kadhate takka tana deebisu za'a takka guutu na ajjeesi jedhee kadhate moo nan ajjeesin waaqayyo fannoo karra jedhee kadhate maal jedhe fannoo irratti malee biyya lafaati miti naan jedhe hayya ammas afaan oromooti fannoon san lafarra jirti moo waaqarra jirti fooqiirra yoo jiraadde gamoo finfinnee dhibbarra yoo jiraatte yoo waaqayyo rachira kadhatte biyya lafarra teessee kadhatte moo waaqarra teessee kadhatte yaa ummata feente afaan oromoo sin barsiifne moo wangeela moo quraan nuti quraana waan ni dhiifneef bar gaafa dura wangeela quraana lallabnu oo kijiba quraanni jinni quraana araba maal jedhan jedhan hin dhiifne quraana achi kaa jenne quraanni as keessa jira hadisni as jira wangeelli achi duuba oggummaan as keessa jirti waliigallee wisdom so quraana dhiifne wangeeluma keessanii shahaadaa isin qabsiisu jira ashhadu an laa ilaaha illa wa anna isa rasuulallah si waaqayyo isa tokkicha isa Yesuus Kiristoos hin argitees hanqaruma bar waliigallee waan hunda wangeeluma keessanirra jirti yaa jarana koottaa kara garte koottaa gara wangeelaa mee isin dura wangeelatti amanaa jedha Yesuusi wangeelatti amanaa jedhe kan Maatiyos immoo Marqos immoo Luqaas immoo ergaa Phaawulos ergaa dabdaabbee namni katabe abiyyiinuu meeqa katabe bar meeqa katabe ergaa gara Efesoon ergaa gara Ximooxiyoos tokkoffaa Ximooxiyoos lamaffaa yaa obboleessa koo yaa maaree Isfaanoos akka nagaan siif haa ta'u biyyi nagaa misoomni nagaa jaakeetaan kiyya tokko yoo jiraate naa ergi kana sagalee waaqayyoo naan jettee jirana abeet juun gabba maal jedha kun juunis gabba hal gabba gara biraa bilbilu jira maal jetta yaase afura keessaa nu baasa gara biraa bilbilutti jira inni Eno bel. Jaarsa rabsiti bar. Ati nama Abbus hin jette jaartiin ati maal ati nama sin jette. Bismillah. Jirtani jiran. Taaptaa godhame. Oma dhibballee galchitani. Ustaz dubbadha. Kiristaana shaadaa qabsiisan ustaz. Seenaan kiristaana seenaa. Ayyo kotte maal goona dhiirti nu dubartii qofaan nutti biratte fe dhiirti isaanii baqatte tiktok irra hin jirtu hin maraachine hunda gariin hin barsiifne gariin hin maraate gariin shaada qabate kan biraa hin jiru fa'a amaanu'eel ma ta'e barmanne kun waldaa fayyisaa maraataa fayyisna kaan hin fayyu maal jedhe tokko maal jedhe faranjiidhaati yaasin waan jedhe siimu akka jedhe anyone who comes to the church nauma garte walda churchi dhufunda churchi dha wal arginete jaalaltee si qabdeen fuudhin jedhe dubartii taatu dhiira ta'innas waan waldaan akka mana yaalaati jedhe namni dhufundi rartee qoricha fayyaan harkatu jedhe hin fayyu garte hundi si hin fayyitu akka tasaati hin fayyitu safarti farti Allah Kau kayak kesan. naga sena Naga kam. jirra alhamdulillah shaada sibira jiramo atuma qabachu dem Laki kabadde ka kuno galgalan kabadde. abo kamina aferin Allahu akbar haleluya galanni gofta tokkicha faato amen abo bagara bisikan Deemee tuman qabadde lakki baga qabatte gadi lakkisin isa online kana kan mo qaaman qabadda deetan qabate santu originala intau baga qabatte ton taqillensa ton dubbi qillensati meeqasi qabate meeqasitti gadi lakkisa isa originala jabaaddu baradduun siin jedha lafuma san irrattis baraddu baga gara islaamummaa dhufte duraanis keenya waan hunda irra walii dabarre gaanqa warru kunne rabbiinu afallahu amma salafa waan dabarse hunda sii dhiise Masya Allah. Oh, di fama. Karena dua bayi si kaki saya kabar. Namanya kaki ya singgu benjo mo.
Abshir abshir injirra indune osoo lubbu injirru baga argine. Lubbu harawa baga dhufte gara islaamummaa gama tokkicha Yesuusis hin ganne beeki hin jaalanna. Wallahi ajiib. Okay. Baga Subhanallah. immoo dadhabbiin keessan immoo dhugaa bu'aa argataa deemaa jira. Ya Rabbi. Amantii qaalii kana immoo amantii qaalii nu badhaastanii. Amin amin atilleen nu kadhadhu inshallah dhiifama waan asiin dura si balleessina si rukkutee waa hedduun siin jedhe irra nu darbi gaabbo waaqayyoon yoo yesuusuu gartee yoo namaaf irra daddarbaa walii keessanii dhiiftan innilleen dhiifama isinii godha jedha. Badiin kan kooti wallaalummaan diin abbaati beektaa badiin kan kooti isin waan goone karaa sirriitti nu qajeelchitanii. Thank you isiniin jedhaan dong. Welcome anytime. Bilaash malee waata bilaash bafiraash waata akka waan jirtu sirraa barbaadu gooftuma tokkicha maama sakamnuudha malee gartee nuun nyaata malee waaqayyoon hin nyaatu jechaa jirra nuutu mana fincaanii dhaqa malee waaqayyoo mana fincaanii dhaqaa jechaa turre waaqayyoo hin geeddaramu anuun geeddaramu anuun kunuu dhiiratee oromoo ta'eetiin dhaladhe amaara ta'een kaafamu guyyaa boru dhiirateen dhaladhe guyyaa fuula gooftaa kiyyaa rabbi dura dhaabbadhus dubartiin ta'u ka jamiilaan ta'u jamiilaa ta'ee kaafamee cin dhaabbadhu akkasii bar. Yaasin ta'een kaafamu ofuma ta'eet hin geeddaramanuu waaqayyoon akkamiin geeddaramu. Sayxaaniin akkasi jiraataa miti. Hin du'uu yoo jedhan sayxaaniin wayii du'e mee fidaa sayxaanii hin du'aa kan jedhu wangeela irratti. Malaayikaan hin duuti. Eenyu gara waaqaatti kan ol ba'e Yesuus qofa. Meeqaatu ol ba'ee jira. Adii gallee kanaaf Yesuus maal nu jedhe sagaleen waaqayyoon dhagaamtu. Gartee soo hin dhagaamtii yoo nu jedhe dubbiin warra kutte ka. Yaasin umaat dhufee ammaan yaasin gartee haadha manaan qabu jedhe ammas dhufeetuma gartee jamiilaan haadha manaa kooti yoo jedhe maal jechuu jedhana kijibaa bar dubbiin. Yesuus ummaan boqonnaa takka duratti annaa fi abbaan tokko jedhe jalatti ammas abbaan na caaloo yoo jedhe maal jechuu jedhana. Amma fakkeenyaaf yaasinis waaqa anis waaqa eega waaqa taane maal waa hunda ega beeyne waa hunda ega dandeenye maal walitti haasoyna okay fakkeenya Yesuus waa fitsum amlaakidha waaqayyo ban fitsum amlaak waliinni haasawani maal waliin haasawan haasawu jechuun bar tokko yaadachiisa tokko yaada Yesuus fi abbaan yoo waliin haasawan maal waliin haasawan kunis waaqa kunis maal abbaa isaanii waliin haasawan maal waliin haasawan Yaasin hunda kunis ni beeka okay Yesuus Kiristoos waan abbaa garaa abbaa keessa jiru hin beeka hin beeku waaqayyo abbaan hin beeka. Tokko ajaja kanna eenyu kan nure kan koottaa jechu jira tokko eenyu kan okay kan yaamu jira kamtu wal yaama jarana wanti wal burjaajeessiti kanaaf gara tokko waaqni meeqa tokko bayyaa'inatu nutti hin godhina wal keessa hin jirtu waaqayyoon wal keessa galchanii foon itti godhanii lafee Maryam seenee achirraa be waaqayyoon Maryamis dararee intala namaa ta biyya lafarra nagaa han jiraattu keessa seenee maqaa isii balleessee achi keessa isii rakkee ofiifis rakkatee nama ta'e achiin dhalatee gadaamee isaa keessa taa'ee isin irraa qulqulleessee udaanee fi fincaan maal jechuu jedhan Maryama uumee ifuma isii keessa seenee jechuu Maryamaa waaqayyoo guddisee jechuu Maryamaa waaqayyoon fuudhee deemaan jechuu ammas Yesuus waaqa Herodes jala mootummaa gartee nama ajjeesu jira na fuudhi ofuma ergamaa waaqayyoo ergee na fuudhi naan deemi inni waaqa immoo naan deemi gara Gibxi fuudhi mucaa fi wanta deemi jedhan na baraari maal jechuu jedhan kuni waan irraa walaba kitaaba gartee rabbi subhanahu wa ta'ala alif lam mim dhalika alkitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin keessa jira jedhe barbo ولو كان من عند غير الله لوجدوا في اختلافا كثيرا اوسو قام برا رب انت انتاتي نبي جبرائيل لو صوتاتي ملائكه جبرائيل لو صوتاتي قام فيت برا رب على تاتاتي والدبي هدو تكامتي والدبي له هدو كيس ترغتان جت كناف كتاب ركيسانيتين كتبني ننجي رب سوا قولوس فما فوج رابر ilmiyaas keessatti nuuf himaa miti gartee harkuma isaaniitiin katabanii qalamni warra katab duudhaa waan katabe baay'ee keessa jira hin argitan wal dhabbii peejuma tokko irra dhayxee fuuluma tokko irra dhayxee waan wal hin dhabne keessatti hin argitu san qofa biyyi lafaa kun kan irra eegamu nama meeqa Yaasin populationii sidhaan heddumminni namaa maal jedhanii amma irra eega shallagan gartee biliyoona meeqa jedhan 9 moo 8 moo 7 jedhan 8.5 illee jedhan akkas sagalumaa jennu sagali jedhi sochii uumama kanaa hunda waaqayyoon hin beeka hin arga ammoo yeroo lama gartee hin argu yeroo lamaan san
seera uumamaa keessatti lama gartee wayya saddeet maal irratti Adam jedhee barbaada. Yeroo lama yaame. Kana yarin seenaa kanaatu nu kofalchise jedhan. Akkamitti ati anummaan telefoona kiyya anuu telefoonni kiyya nu jalaan dhokotu kiisa kiyya keessa jiru qalama kiyya kaasirra jiru kana. Qalama kiyya eessa jirta? Jedhee yaamuuf maas kaayan. Ilma namaa jannaan dagadhaayye Waaqayyoon iddoo jannata sana ofiif tolchee Adam isaa tolchee waan inni yaadus memorii isaa tolchee muka gartee iddoo dhaabuu inni keessa isaa godhee kana nyaati jedheen cikaan Waaqayyoon akka Adam muka san nyaate eenyuun nyaachisee beeku mee isinii dubbisaa qoya wallahi isin kofaltan bakka tana gartee diraama wayin na fakkaata qoya maqaa isaatiin laal akkana jedha eessarraa hin kaasa namni abboomii cabsee kufuu jedha mata dureen sadii takkumarraa kaafna bineensa bakkee Waaqayyo gooftaan uume hundumaa keessaa boofni caalaa haxxee ture innis dubartittiidhaan dhuguma Waaqayyo ija okay achiin dubbisuu qoy 8 irraa hin dubbisaa qoy 8 irraa hin dheeraata okay 8 okay 8 irraa dubbisa kana booddee namichii fi haati mana isaa yeroo qilleensi dhaggeeffadha waan ajaa'iba haadha mana jechuun kana booddee namichii fi haati mana isaa yeroo qilleensi qabbanaan qilleensaa'utti qilleensa qabbanaa jedha gaamacha keessa jannata keessa jiru jedhan bare isaan yoo fadanis qilleensi qabbanaa'utti Waaqayyo gooftaan iddoo dhaabaa sana keessa utuu adeemuu sagalee dhagaan eenyu deemu jira miilaan Waaqayyoon qabu afuru nu jedha Waaqayyo miilaan deemu jira jedhan Waaqayyo abbaadha miilaan deemu jira beebi ulee qabaachuu mala ulee Adam itti tumuun akka ta'e sanaan deemu jira Adam barbaadu deemu jira gartee iddoo dhaabaa sana keessa osoo miilaan deemu sagalee miilaa shakom nama uruu qaba shakom jedhu kana Adamii fi Adam dhagee bar Waaqayyo abbaa badiisaa beekam waan godhe muka kana nyaatiin jedheen itti kaayee miti waan nyaatee beeka hin dhokote gooftaan odee deemu sagalee dhagaan Waaqayyo gooftaa dura mukettii iddoo dhaabaa sana gidduu hin dhokotan eenyu dhokote Yaasin Adamii fi Hawaa dhokate. Inna lillahi wa inna abiyyi jalaa namni dhokochuu rakkataeti akkamitti Waaqayyo la dhokote Adam baga dhokote na inni abbaasaa isa baas osoo inni kun wasiin jiran jedhini Adam hin mul'atu Waaqayyoon argu dhaggeeffadha anaa miti wallahi okay hin dhokote yoo kana dubbisu beetan gartee maksa kana Yohaanni seera uumamaa 3:8 irraa sagal itti fufa akkana jedha Waaqayyo gooftaan garuu namicha waamee eessa jirta jedheen la ilaha illa dhufe ka shakam dhagaanii dhokotan dhokotanii ennan Waaqayyo amma dhufe ka baga dhufe Adam eessa jirta Allahu akbar eessa awwaatu Adam Waaqayyo rakkate mana kee dhuftee maatiin ta'e halkan manas gala awwaachuu didu Adam waas yoon jedhe mana keessa dhabe hin dubbatan jala okay hin dhokote yaame eessa jirta jechuun waan badee waan argine bar eessa jirta dhufe Waaqayyoon banti isaatirraa dhufe iddoo Eden gartee jannata jiru kana keessatti dhufe Adamin barbaadu jira kurnafa namichi eessa deemtanii miti rab taaf godha jiran mana barakaa godhu obboleessa keenya Yaasin kanaafis barakaa rabbi keessaa akamu asumaan seera uumamaa dubbisu jira uumaan barakaa keessaa akafu waa hunda keessaa taaf godha jiran hin jirtanii mi namni amma jirtan hundi ka follow nu godhis follow godha adeemu Yaasin irratti dubbisna wangeela Yaasin beeka beekta haanu sirreessu abbaa gadaa ulee qaba ibnu ni kuteessa waliin nu dhiisee deema yaaqi Jamiilaa ta'u hin jirta Hussein anu ayyee hundi keessan qabasan Suuqii keessa waan tureef. ayyee taa sagalee waaqee seeroo akka Ulee sheeran maraam jedhe uffata gurgurachi jirra kana Hussein baaroo sheekaa waan irratti isaa beekaa rabbiin gartee waan isa qopheesse ayyee akkana jedhama kurnaffaa irratti yaamee jala awwaachuu dide Adam Waaqayyo jala
namichi amma kurnaffaan namichis ani kana sagalee Hussein illee miila kamas kee ta'u kana. dhagee iddoo eenyu dubbachuu jira eenyu dubbate hin dubbatinaa sagalee waaqayyo irra jedhan Baradde badam. Sagalee kiyya No. deebisu jira muhiiti godheera. no sokkee ani na wajjin jiraadhooti kophaa kiyya ta'uu hin danda'u akkana jedhe namichis amma aadame isa jirta isa jirta nan amma deebisee namichi maal jedheen waaqayyoodhaan namichis jechuun aadam jechuu amma intalaame kan Adam. deebiste Ayyee. waan haguutaa Akka- kan dubbanne amma ani sagalee miila kee iddoo dhaabaa keessatti dhagee qullaa koo waanan tureef naan dhokodhe jedheen qulla turaachuu laal qullaa Laa sittiin waaqayyoon ilaaha akkana qullaan jira jedheen rabbiin gartee fabadat sa'o'aatu maata nama barre yoo nyaata baay'ee Akkas. fira ciranii sani hin qullatan amma hin Falamma qalaanaa zaaka jennaan shajarata badatu lahumma. akkasi waxafeqa alihim waraqil janna qullaa koo waanaan tureef naan sodaadhe qullaa si argisiisu qullaa san waaqayyoon beeku maarraa sodaa jaartiinu jaarsarraa qullaa sodaadhe waaqayyoon qullaa kee hin beeku uffattu sin argu hin beeku waaqayyoon yaalamu sirra wa akfa kun eessa jirare naan sodaadhees naan dhokodhe jedheen sodaadheen dhokodhe jedheen ajaa'iba hayye waaqayyoon beeku hayye waaqayyo maal amma yaadate dhaggeeffadhu gaafa qullaan jira jedhee itti hime sana waaqayyo nama qaxam jedhe oo jedhe waaqayyo akka jedhee laal waaqayyo qullaa kee akka turte eenyu sitti hime sila oo ija mukicha isa ani hin nyaatin siin jedhe si abboome Nyaata. sana irraa nyaatteeree jedheen abboo hin beeku waaqayyoon akka nyaate ni hun arku maal argaa miti mukuma sana Amma dhaga'u jira waaqayyo akka inni muka nyaateyyuu. eeywa amma itti himu aadamitti oduu aadamirraa dhaga'u jira malee akka nyaadhame mukni hin beeku qullaa jiraachuus hin beeku jedhana abbaan Laa mootii ilaaha takkoota dhaggeeffadha Ajab. amma nyaattee balaa sitti abotu kanaaf qullaa dhaabbattee jedheen hayyee kudha lammaffaa namichis jedheen amma deebiseefi amma faana hin nyaatin sin jedhe san nyaattee jedheen Sheekh Hussein dhaggeeffadha jennaan namichi amma eenyurra dabarsuu deema haadha manaa tana intala tana irra dabarsuu balaan itti abuutu warri keenya oduu asii fidanii si'a qissaa warti haddisu banii israa'el falaa haraja jedhan asii fidanii si'a dubartiitu jannataa nu baasee jetti bar duriyyeen hundi dhalaan akkas jetti dhaggeeffadha okay amma asii akka jedha gartee namichis dubartitti jedhen ishee ati anaa wajjiin akka jiraattuuf naaf laatteetu ija mukichaa naaf kenne malee ani waan nyaanne jedheen waaqayyo beekuma nama nyaachise Waaqataa jira amma. Amma waaqataa silaa waaqayyoon beeku. ishee tana jedheen kabajaa dhorke ishee tana tana akka ati nan laatte tana hojii jiraadhu jetteen akkani tana intala tana jedheen bartana fitnooytuun fitnaan isii tana na nyaachise malee ani nyaanne jedheen waaqayyo gana manguddummaa seenuu deema waa'uma takka dagatee waaqayyo jaarsaa jaartii iddoo araarsu deema amma dhaggeeffadha wallaale waaqayyoon akkamitti hin beekne hawaan nyaachise ixaana nyaachise gartee duuba 13ffaarra waaqayyo amma namticha yaamuusa maana jalaan nawwaatinii jechuu sana dhiiseefirra aadamni jalaa osoo aadam jalaan nawwaanne hin beeku 12ffaadha akkana jedheen amma intalatti himee gara intalaa dhufe amma waaqayyoon gartee akka jedheen amma yommus waaqayyo gooftaan dubartittiidhaan dubbii tana mirkaneeffachuudhaaf kan namni ogummaan guddummaa himate Abu Mu'aaz akkana naan jedhee Museen yoo sitti hime Abu Mu'aaz dubbii kana akkana himate suma akkana jedheeni heekaati jechuun afaan isaarraa dhaga'uu barbaada amma waaqayyo dhaga'uu barbaada ka amanuudhaaf akkana jedheen yommus waaqayyo gooftaan dubartittiidhaan wanti ati goote kun maalinni jedhee dubartittiinis jedheeni gaafate dubartittiin maal jetteen maal narra kaa'e malee noo anaa miti isiinis firraa dabarsuu deemti waaqayyoon rakkate amma jidduutti firraa dabarsuu deemti eeggadha akkana jedheen boficha seexaana jechuu boficha gurbaan reefu dide sagantaa reefu gaafannee bofichi ka seexaana bofichi gartee na sossobnaaniin gartee bofichi na sossobnaan nyaadhe jetteen boficha malee anaa miti gartee boficha malee anaa miti kan nyaachise kan nyaanne bofaan nu sossobe bofaa anaa miti narra kaa'e malee abbaa manaa kiyya narra keessa beey magan waan aadam kana hin fudhadhu jettee ni baras baate amma achees baate ka gizee aadam waaqayyo achees baate duraan dhokottee teessinumaa hin dubbanne waaqayyoon heewaan hin yaamne bara aadam jedhee bara isiin tuna isa jirti hin jirtu isa jirti hin yaamne waaqayyoon heewaan guyyuma takka jedhee hin beeku waaqayyo aadam jaarsuma kana yaamaa jira arrijaalu qawwaamuudha maal itti godha dubartitti
gartee isiin tajaajiltuu taatee uumamte. So itti soofama gartee murtoo waaqayyo jara kanarra dabarse dhaggeeffadha. Manguddummaa jechuun murtoo irra dabarse. Baduu dabaleessan ka seera rabbii cabsanii miti. Eeka cubbuun isaaniitu nutti dabarte no hin dabartu. Cubbuun haadha mana kiyyaa ani cubbuun tiyyatti hin dabartu asiitti natti hin dabartu. Yakkiisi akkasiiti. Wangeela keessattis keessa deebii fi gartee seera uumaa hunda keessattuu cubbuu abbaan ka ilmaatiif ittiin gaafatamu jedhe. Ilmaan jechuun ilmaan Aadam hortee isaa Haabilii fi Qaabil. Ilmaan isaa ittiin gaafatamu waan isaan inni dalage kana. Achitti isaan hin jiran hin daleen biyya lafaa kana keessatti wal hortanii dhaltan jedhanii asitti dhalan jarachitti hin dhalle. Murtoo inni dabarse laalladhaa gaama waaqayyoon gana lafa qotuun gabaree illeen abaaram tokko wangeelaatti dhaggeeffadha. Warri lafa qotaa jirtanis pheenxeen islaamaa miti pheenxeen lafa qottan abaaramtoota akka taatan dhaggeeffadha. Dubartittiinis taccimimmuun dhaltuundi Maryam illeen abaaramtu akka taate. Yesuus abaaramaa ta'e akka dhalatis dhaggeeffadha. Maqaa isaatiin seera uumamaa. Akkana jedha murtii waaqayyo dabarse jira kanarratti. Eeka rabbiin achitti keenyaas akkumitti dabarse qabaa miti. Akkana jedha waaqayyo gooftaanis bofichaan kana waan gooteef bofa dhufe amma jaraas dhiise. Himatanii dabarsanii ka qaama sadaffaatti amma dhufe waaqayyoon. Bofichaan. Waaqayyo gooftichinis bofichaan. Kana waan gooteef ati horii hundumaa bineensa bakkee hundumaa keessaa abaaramaa in taataa. Abaarama quraana keessatti illee la'anahum abaaraman sayxaana wangeela keessatti sayxaanaa fi yesuusis abaaramo ni amantanii akkas abaaramo jarri kun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ajaa'iba rabbi subhaanallah yaa rabbi abaarsa kee jalaa nu baas ka yesuusin abaarsa goote kana ilma qulqulluu jedhan duba abaaramaan akkamiin qulqulluu ta'a kaan haati abaarte abbaan abaare okay gartee abaaramaa hin taata jedheen ati kanuma abaaramaadha ilaa yoomil qiyaamati deem jedheen bayi asii badi jigi abaaramaa hin taataa jedheen ati garaa keetiin lafa irra in loota bara jireenyaa kee hundumaa biyyoon nyaata kunis kijiba akka ta'e scientifically warri gartee warri bineensota qoratu kijiba boofni biyyee hin nyaatu kijiba boofni kiyyee hin nyaatu kijiba boofuma biyyee nyaatu jedhu peenteen takkaa dhuftu biyyee dura kaaya hin nyaata hantuuta dura kaaya waan nyaata malee biyyee nyaatu garaadhaan biyyee roloo hin kijiba walii galle kijiba guddaa kijiba wangeela seera uumamaa keessatti kijibni tokkoffaa kana kuno warra boofa biyyee boofa nyaatu takka argitanii jara keenya hinjira biyya keessan hin nyaatu boofni akkaasi yattee jedheen ani sii fi dubartii gidduu sanyii fi gartee xilaata rabbiin jechuun xilaata isaan lama jidduu haa gartee isaan kana jidduu gartee ani sii fi dubartittii jidduu gartee sanyii isheetii fi sanyii kee jidduu gartee sanyii kee gidduus diinummaa naan buusa inni mataa kee hin buruqsa atis koomee isaa hin eddita jedheen hin ciliinta. Walii galee kanuma hojiin isaa kaanii beeytanii waan bofaa maal isinitti baree waan bira. So ammoo sayxaan irratti waan cinaa kana hunda diiteelii warri koomentarii waa hedduu keessatti haasa'an. Ijoon kiyya waan hin deemuufi jira akka manama keessa naa dhaggeeffadha. Maal shaayidii jaansan daliila waan deemnuuf hin galtu pheenxee maal shaayidii beeytii miti. Okay. Kudha gartee murtii jara kanaati amma aadamii fi hewaan imma balaa isaan mudatte imma qixaaxa isaanii cubbuun maaltu nu dabara rabbii yakka irra dabarse amma fakkeenyaaf nama ajjeefta waggaa 10 nabiyyiin sirratti murteessa mana hidhaa amata 10 hidhamtee baata dhumatte yakka sirraati fixattee bar hanqasuma hidhamaan jedhamtu mana hidhaa jirtan jedhamtu hidhaa baate normaal sowno akka intalti jettu isinii galte so amma gaa dubartittiidhaan haawaan amma dubartitti dhaggeeffadha dubartiin pheenxee ta'e jettee iyyituundi abaarsa keessan akka taate dhaggeeffadha abaarsa waaqayyo Maryam illee Yesuusin abaaramaa taate dhalchite dubartittiidhaan immoo yeroo ati ulfooftutti gara hin ulfoofne achitti jechuun gartee waliin jiraatan jaarsaa jaartii qunnamtii saalaa rahaa godhaa turan achitti hin dhalle rabbiin hin feene azalumattuu rabbiin akka lafa irratti wal horan lafuma irra jiraatan lafa irra du'an irraa kaafama rabbiin barbaade malee jannata dhugaa san illee miti beeyta eden homaa addaati malee kun okay namni eegadu yaseena okay tole dubartittiidhaan immoo yeroo ati ulfooftutti ani rakkina kee guddaadhaan baay'isa jedheen balaan itti hawwatu waa rakkate waa isin rakkise tokko baguma obboleessa kee maal jedhe bagumaan dubartiin ta'ini jedhee bara bagumaan dubartiin ta'ini jedhee alhamdulillah yaa gooftaa kee jedhee akkana jedha so gartee dubartittiidhaan immoo yeroo ati ulfooftutti yeroo silaa waa hedduun isin jaa koomentaara waan asirra jedhan waan safuufaa jira bakka tana koomentaara tafsiira warra tafsiiraa jechuudha koomentaara faranjiin waan asirra jettu
yeroo ulfoot gisee maal isin jedha yeroo qunnamtii saalaa godhu dubartiin dura jettus gartee gaafa guyyaa dura walitti dhufanis rakkina takka jedha gaafa deettus rakkina laguu keessattis rakkina so dhaggeeffadha dubartittiidhaan immoo yeroo ati ulfooftutti ati rakkina kee guddaanaan godha yeroo qunnamtii saalaa rakkinuma siiti itti baay'ata gartee osuma jaalattuu rakkachaatuma gartee injooy gootee qananii gootee tuma addunyaarra ittuma deebite ammaas kanuma rakkoo san keessaan qunnamte ilmoo ulfooftee ammaas hin teessu bara cimimuu san ammaas wayii teessi ittuma deebiti jedhee bara ulfitattu kaafadha foonii teessa dhufti okay ulfina kee guddaanaan baay'isa jedheen cimimmuudhaanis mucaa indeessa kana keessaa immoo abbaa manaa kee in hawwita ma jaalatte kana keessa ammas mataa haqa qabatti bar foon maarichoo koo ooma itti bar in jaalatti jaalala isa kaa'e wallahi dubartii miskiin gartee immoo abbaa manaa kee in hawwita jedhee ammas in hawwita innis aboosi irratti hin qabaatan rajaalu qawwaamuna isuma ka qawwaamuun irratti qabaatus gartee mucaa hindeessaa jedheen maal jedheen mucaa hindeessaa gartee cimimmuudha mucaa hindeessaa jedheen mee Yesuus Kiristoos eega cubbuu biyya lafaa baadhate cimimmuun tun isinirraa fuudhamtee iyyaatuma jirti pheenxeeni kan cimimmuurra duutu meeqaantami mana yaalaatitti karaa irratti duutu cubbuutama isinirraa baadhate dubbuu aadam sanurraa fuudhuuf tun abaara tana fuudhee maan fuudhin isinirra dhiise hin dagate tana hin dagate dhufee fuudhaayyee isinirraa hin dhiyyitanii okay akkas amma tuni tan haadha manaati tan aadam ta dubartiidhaati dubartii pheenxeedhaati nullee tanumaan walleen isin dhufe ta islaamaa isin Allah hin beeku pheenxee maybii nuti afuraan dhalla jechuun ooltu cimin hin dhukkubsattuun see pheenxeen maa iyyitaree eega hin dhukkubsanne walii gallee Yesuus Kiristoos maaliif iyyaree eega gartee du'uudhaaf dhufe Eloi lama sabaqtanii waaqayyo komaa jedha eega du'aaf dhufe namni tokko lolatti gidee deemu raayyaa ittisa biyyaaf loluu deemu iyyaa deemu hin du'aas ni ajjeesaaf deema hin booyu dhaqee hin booyu walii gallee kan dhufee gartee du'uuf dhufe jedhanii ka iyyu taa'ee fannoorra iyyumoo yaa abbaa rabbii jiiti yoo akkuma kee ta'e aboo arrumana dabarsiirra okay akkasi amma namtichatti dabarra gaa aadam muumee keenya kanatti dabarra akkana jedheen waaqayyo ammaas immoo namicha yeroo jedhu namicha jedheen sanu namicha naan hin jettii miti hono namicha dubartittiidha taanis namichi jechuun aadami السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أبو معاذ. لبيك. سنجال لنا باية سنجال لنا لين تكين. أبو كسر نوتيس دلار ميزان الرنكين يمالي أخيلهم قطعته سجال لنا كمالي. إنجالت. ما شاء الله. رب سيجالت. ما آية سمونا في جوزة بكتة رابون كابو خنا وان كنا الرمى تخيسة تجينا قويا قدوما فينا. ما تدوري بقول. أوكي. Dumu jira qoya infita akkana jedhe namichi okay waaqayyo gara Yesuus miti waaqayyo abbaadhamma waan kana hunda hojjete miti waaqayyo yeroo jedhaman abbaa sana ka abbaa baanan sana nuuf garuu waaqayyo tokkicha jira innis abbaa kan jedhamu kan biraan jiru waaqayyoon kanuma kan biraa hin jiru abbaa rabbi kulla shay jechuudha rabbi waa hunda abbaa waa hunda dhuunfate jechuudha abbaan mana kana abbaan ulee tanaa eenyu oguu jedhan amma gartee yaasinuma siika si harkaa qaba dhuunfate kiyyaa miti akkas kuno akkana itti laasanu sillaase waan lama qabdii moo sillaaseedha hayye waaqayyo amma immoo namichaanis ati gartee dubbii haadha manaa keetii waan dhageesseef ija mukichaa sana hamma badiisii irratti deebisa waaqayyoon jirana seexaanan dhage jala haadha manaa waan dhageesseef walii dhageewun hin jiru dhorka laal maal jaartiin jaarsaa islaanumaa ajajamtii miti lubbuu akkas godhe kanarraa dhorke kanarraa rukkutin meetii miti dubbii jaartii intala tana waan dhaggeeffatteef ati yaa gartee gurba namicha dhaggeeffadhu waan ati taatu murtiin kan kee har'a mana murtii karsirratti muruu deema dhaggeeffadhu jedheen waaqayyoon osoo asii gadi hin baane gaafa biyya lafaa dheeyxe san waan ati taatu irratti haasa waa hedduu irratti haasa gartee haadha manaa keetii waan gartee dhageesseef ija mukichaa isa ani hin nyaatin jedhee si abboomees waan nyaatteef gartee si abboomees amma kana abboomame Adam malee hewaanii miti akka kanaatti ilaala kan hin nyaatin jedheen hin nyaatin jedhe isiidhaanii miti gartee karabbiin dubbachuulee isi abboome jedheen isin abboome hin jenneen si jechuun isa singular antuma miti gartee tokko
gartee qenxee fi maarree warra biyyatti gaa waa baratan namu noo beekane peenxee seera lukaa nu barbaachisu jetti war seera luka afaanii hin barbaachisu wangeela seera lukatti hin daleenu jedhan ummata eegan daleen afaan oromoo barreessan akkana gootanii okay gartee si abboome waan nyaateef jedheen waan nyaataniif hin jenne bar gartee waan nyaateef lafti sababii keetiif abaaramaa ta'a jedheen sababu namticha kanaatiif jecha rabbi biyyi lafaa abaaramtu waaqayyoon keessan ka biyya lafaa illee abaaramtu sababa keetiif biyyi lafaa abaaramtu biyyi namni nuun jiru beek yeroo san biyyi jechuun laftummaa biyyee beek biyyi tun biyyi Itoophiyaa abaaramtu dhoon jedhe namaa miti biyyi san biyyuma lafaa san biyyeen san abaaramtu hin taati jedheen abaaramtu inta atis bara jireenyaa kee dachiidha dubbachuudhaa beek dachiidha namaa miti dhaggeeffadha jedhan sababaanis gartee waan kana bakka tanaas sii galcha akka biyyi abaaramtu taate biyyi irra jiraatan biyya tam jirta Itoophiyaa biyya tam jirta Ameerikaa namaa miti uumama irraa haasa'utu jiru biyya san irraa waaqayyo haasa'u jira biyyi gartee biyyeen tolfamte tun gartee abaaramtuudha jedheen abaaramaa hin taati atis bara jireenyaa kee hundumatti itti hin dadhabda eeqa biyya lafaa hin dadhabde isa irraa hin nyaatta jedheen qotattee gabare dafqiteetuma lafa tanatti qotattalaa gartee bara jireenyaa kee biyya tana keessatti qotattee rakkatta yaa gabare gori gama sama itti lafuma tana keessa deemte rabbi jedheen horii qabaa uree yeroo san harkumaan qotataa maal nyaatalee achirraa waan nyaata keessaa gabbu'e harka isaatiin qotuu malee sa'aa waa takka hin qabu numa qotate akka qotateettu dongoraan muka keetii kana qabaatus in qotate in nyaatta jedheen inni gartee inni qoraatiidhaa fi balaan waraantee gartee billaan miti sila billaan waraantee qoraan mukumaa fi gartee billaan waa waraantee gartee siifin biqilchitii lafti ati waraante kun qoraan mukkeen wooma hunda biqiltuu sii gootii lafa tana hin qotattaa jedheen gabaree taatarraa jalqabdee teessee waajjira gartee jireenya barabaraa keessaa nyaachuun hin jirtu jedheen obbo mana mootummaa keessaa hin ari'amta ka waan seera mootummaa biyyi cabsinaan masaraa mootummaa hin baata waajjira tokko keessaa kaampaanii tokko keessaa hin ari'amta seera san cabsinaan seera cabsee ari'ame deemtee gartee karaarra deemtee qotatta yoo feete hin kadhatta jedheen hin qotatta siif biqilchiti lafti atis biqila lafaa irraa hin nyaatta jedheen uli maal jenna achi keessaa nyaattaa miti muka lafaa kana nyaatta jedheen uli muka achi keessaa hin nyaattu kolkolo hin nyaattu ati biyyeedha jedheen abboo ati mataan keetu mina asirraa si humne biyyeerraa dhagee boo jaarsana intalaa miti bar si ati mataan kee biyyeedha jedheen biyyeen abaaramtuudha biyyeedha deebitees biyyoo hin taata jedheen biyyee hin taatan hin jenneen isiidha kan itti dubbachuu isiin waan jiru foonirraa uumamte isiin biyyeerraan uumamne haywaan gartee qaama cinaachar nisaa shaqaa qorra foxoqee achirraa uumamtee miti si gurba biyyeerraa hin suyumani beeyta biyya lafarraa hin suyume biyyuma kanatti deebita biyyuma kanarraa kaafamta jedheen guyyaa qiyama rabbiin suuratul xaa keessattis minahaa khalaqnaakum wafiihaa nuciidukum waminahaa nukhrijukum taaratan ukhraa marraa biraatillee kanama jechuudha intaata ati biyyoo lafaati waan kutamteef achirraa kutamtee waan gartee suphamtee tolfamteef gara lafaa gartee gara isiitti hamma deebitutti dhamaatee hanqa duututti jechuudha hanqa guyyaa duututti dhamaatee dafqitee buddeena hin nyaatta jedheen waaqayyoon gartee buddeena kolkolo ofiif godhattee nyaatta kiyya ka bilaash hin jiru bilaash bifraas yeellam qotadhu gabarticha ulee akka feete qoradhu nyaadhu lafa kanarraa jedheeni kana gartee paartiitti aantu sagantaa pheenxeetu hojjetti fuuna inshaallah akkasii hinga kan achi gadi itti fufaa oolu adabbii gartee hawa iddoo maarree kana hunda hin dandeenyu abbaan fadhaa dubbisuu fa'i. Doktor. Maashaallah wallahi galatuma. Barumsa guddaa ajaa'ibatti wallahi waan baay'ee irraa baranne bumaas galatuma. Tamto kanaan lallaba. Yeroo baay'ee Waalaikum salaam. isiniin hawwaa ture alhamdulillah kaarra liivii keessan nana qarabbii fayyaa Alhamdulillah. Baga abbaa keenya hawaa fi sagantaa hawaa fi adamirra dhufte lammi jirtu. Amin amin amin. Anillee bagaan sagantaa keessan irra dhaqqabadde liivii yeroo baay'ee ni hordofaa argachuun danda'u eegas liivii baatanii waan isin dabarsitan faadhaan dhageeffachaa ture Ciccira barsan hamba si fidanii bar TikTok hambuma keessaniin dhaqqabachaa ture arrammoo liivii keessan seenuu kanaaf hedduu takkaan gammadee eessa jirta? jazaakumullah alhamdulillah ani Itoophiyaan jira Itoophiyaa Ciroon jira Naannoo tami? Harargee baamodiyaa?
Dhiyaan jira ciroo. Ciroo warra ciroo san guyyaa tokko keessa bee rabbiin achi booda keessa nan baasa. Ciroo saniin jira. Ayyeen cirame rabbi sin cirin lafa sanitti ciradhuuti nyaadhu malee. Aamin Allah. Rabbi sin hin cirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam biliyoon. Ustaada. Bakkuma ati nu dhufte jirra abbo. Masyaallah barakat. Ani mau bakka mad bifame sanatti waan gaafii qaba ustaada. Ayyee. Uumama boqonnaa tokko lakkoofsa 15 irratti namichi akka inni jannata eeguuf malee akka inni nyaatuuf miti yookaan jannata eeguu hojii walii galii qaqqabuudha. Akkas yaa. Akkuma tajaajilu waan akkuma eegamu san iddoo san eeguu isa godhe. Akka eegii tolchii jedhanii misiruma tajaajilu sarraatanya achi keessaatti godhuudhaaf yaa. Jaamallee ture. Naam. Ijallee banamneef iji. Aywa. Kanaafuu taabiin kan biyya lafaa irratti jalqabe osoo hin taane jannatuma keessattuu taabaa ture mi'aadama akka kiristaanaa. Achumarra akka kiristaanaa achuma jalqabe hojii